Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ijaarsa riizoortii Shabalee piroojeektii maaddiin dhalootaafin hojjetamaa jiru daawwatanii jiru. Riizoortiin kun magaalaa Jijjigaarraa kiiloomeetira 29 fagaatee kan argamu yoo ta'u, lafa hektaara 385 irratti ijaaramaa jira. Magaalaa Jijjigaa fi naannichaafis iddoo hawwata turizimii isa olaanaa akka ta'u abdatamee jira. Hojiin kunis himala misooma turizimii Itoophiyaa kan mul'isu yoo ta'u, Ministeerri muummee Federii Dr. Abiyyis ijaarsa riizoortii kana har'a ganama daawwataniiru jechuudhaan waajjira ministeera muummee irraa odeeffannee jira. Har'a kana guyyaan raadiyoo addunyaa kabajamaa jira. Bara 2011 dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa yuuneskootiin yaadisaa dhiyaate. Bara 2012 yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti erga mirkanaa'ee booda guraandhalli bultii 13 waggaadhaan guyyaa raadiyoo addunyaa jedhamuudhaan kabajamee oola. Kaayyoon guyyaa kanaa hariiroo raadiyoo fi dhala namaa akkasumas gahee raadiyoon jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti qabu yaadachuufidha. Guyyaan kun bara kana yeroo 12ffaadhaaf mata duree raadiyoo fi nageenya jedhuun kan kabajamuu fi miidiyaan taateewwan dhala namaa ilaallatan hunda keessaa gahee kan qabu yoo ta'u, tolchuu fi balleessuu keessattis gahee gumaachee jira. Michuu dhala namaa jedhamuudhaan kan beekamu raadiyoonis miidiyaa hunda dura jiru dhala namaa keessatti dhiibbaa guddaa qabaachaa ture. Jaarraa waraanni bakkaa bakkatti hammaate kanatti qabiyyee dhibdee tasgabbeessuu dhiyeessuudhaan qaama furmaataa ta'uu keessatti raadiyoon gumaacha akka qabu jajjabeessuudhaan kaayyoo guyyaa kanaa isa ijoodha. Raadiyoon seenaa, afaan, aadaa fi aartii sabaa kunuunsuu fi guddisuu keessattis qooda olaanaa gumaachee kan jiru yoo ta'u, uummata Oromoo biratti akkaan kan beekamuu fi hundee afaan Oromoo jedhamuudhaan kan beekaman raadiyoo Moqaadishoo, raadiyoo Harar, raadiyoo Jimmaa kan jedhaman guddoo beekamu. Oduu gaddaatiin ammoo ifti yeroo dukkanaa bara sagaleen uummata bal'aa ukkaamamaa ture baqaan biyya ormaarraa miiltoowwan hojii ishee waliin uummata isheetiif sagalee ta'aa turte gaazexeessituu Aayishaa Ibraahim du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Gaazexeessituu Aayishaa Ibraahim bara sagaleen Oromoo raadiyoo cabse jedhamaa ture warra sagaleen Oromoo raadiyoo utuu hin taane wanjoo cunqursaa fi garboonfataa akka cabsu biyya ormaa Somaaliyaa Moqaadishoo irraa dabarsuudhaan mirkaneessan keessatti ishee argamte. Oromiyaattis guyyaa tokko raadiyoon sagalee Oromoon tamsaasu akka banamu hawwiin qaba ture. Kunis dhugoomeera jettee kan turte gaazexeessituun qaaliin kun waggoota 10 dura OBN waliin turtii taasiftee turte. Gaazexeessituun qaalii uummata isheetiif sagalee ta'uudhaan sagalee Oromoo miidiyaa utuu hin taane sirna cunqursaa akka burkuteessu mirkaneessite kun biyya Kaanaadaatti boqochuu isheetu dhaga'ame. Miidiyaalee hedduun akka gabaasaa jiranittis maatii firoottan akkasumas dinqisiifattoota ishee maraaf jajjabina hawwaa jira. Waaltaa fi waafaan Faanaa Broadcasting jalatti walitti makamuudhaaf jedhame. Miidiyaa guddaa tokko uumuudhaaf jecha Waaltaa Media and Communication Corporation akkasumas waafaa Marketing and Promotion Faanaa Broadcasting jalatti walitti makamuufi. Faanaa fi Waaltaa keessaa gahee 25 kan qabu fandii Tigraayin deebisanii ijaaru dhimmicha irratti akka hin hirmaatiin BBCtti hime. Faanaa fi Waaltaa walitti makuudhaaf hojiin isaa mudde darbirraa kaasee adeemsa irra akka jiru maddeen miidiyaalee lamaanii BBCf himanii turan. Maddeen akka jedhanitti dhaabbileen miidiyaalee lamaanii waafaan akka walitti makaman kan taasifamaa jiru yaada ministeera muummee Federii Dr. Abiy Ahmed kennaninidha. Faanaan qabsoo hidhannoo adda dimokiraasummaa warraaqsa uummata Itoophiyaatiif yeroo jalqabaatiif akka buufata raadiyoo dhuunfaatti kan hundeeffame waggaa 29 dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 ture. Raadiyoo Faanaa kan hundeessan paartileen afur Aduwaa hundeessan waliin hidhata qabu kunneen jedhaman akka naannoo Tigraay irraa Ifort, naannoo Amaaraa irraa Nigaat Corporate kan duraan Xiraat jedhamu, naannoo Oromiyaa irraa Tumsaa Development Group kan duraan Dinshoo jedhamu akkasumas naannoo Kibbaa irraa Wandoo turan. Raadiyoon Faanaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 gara Faanaa Broadcasting Corporateetti kan guddate yoo ta'u, waggaa 6 dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 buufata televezyiinii banachuun isaas ni yaadatama. Raadiyoon Faanaa Finfinneetiin alatti naannolee garaagaraa keessatti buufataaleen 12 afaanota 7 sagantaa tamsaasan qabu.
Rakkoon sagantaa barnoota gannaa mudate yeroo dhiyootti furmaata kan argatu ta'uu ministeerri barnootaa beeksise. Rakkoon sagantaa barnoota gannaa sababa COVID-19 qormaata 12ffaa fi kaalaandara akaadaamii baasuudhaaf adda citee ture yeroo dhiyootti furmaata kan argatu ta'uu ministeera barnootaatti itti gaafatamtoon hooggansa misooma barsiisotaa fi barnootaa Assaggadachi Mirreessaan Faanaa Biroodkaasting Koorporeetiif himanii jiru. Kanaafis ragaan barsiisota sagantaa gannaan barnoota hordofaa turanii qulqullaa'aa jiraachuu ibsanii jiru. Dhaabbileen barnootaa sagantaa gannaan barsiisota barsiisaa turan waliin guyyoota 15 itti aanan keessaa marii kan gaggeessan ta'uu aadde Assaggadachi eeranii jiru. Eebbifamtoonni bara kana akka eebbifaman ragaa isaanii walitti qabuudhaan guyyoota 45 keessatti murtoon kan ifoomu ta'us dubbatanii jiru. Oromiyaa keessatti dubartoonni miliyoona 9.5 waldaadhaan gurmaa'anii jiru. Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf agaammaatti dubartoota miliyoona 9.5 waldaalee garaagaraatti gurmeessuu biiroon daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa beeksise. Hooggantuun biirichaa aadde Maabiraat Baacaa guyyaa dubartootaa Maarch 8 bara kana akka addunyaatti marsaa 113ffaa akka biyyaatti ammoo marsaa 48ffaa mata duree dubartoota irratti hojjechuun guddina biyyaa saffisiisa jedhu kabajamuu ilaalchisee miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Akka isaan jedhanitti biirichi mirga daa'immanii kabachiisuu fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu irratti hojiileen hojjetaman dubartoota naannichaa miliyoona 9.5 waldaan gurmeessuudhaan hojiitti seenuun danda'amee jira. Guyyaa dubartootaa sagantaa garaagaraan kabajamu keessaa tokko qusannoo dubartootaa cimsuudha jedha. Haaluma kabaja sana sababeeffachuudhaan dubartoota irraa qarshii biliyoona 3 ol walitti qabuudhaaf sochiin qusannaa ni taasifama. Hojii tola ooltummaa daa'imman miliyoona 1.2 deeggarsi taasifamuu himanii daa'imman 500 ol ta'an ammoo guddifachaa seera qabeessaan akka hammataman taasisuu hubachiisaniiru. Dhiibbaa qaala'insi gatii lammiilee irraan ga'u hir'isuudhaaf birriin biliyoona 28.5 deeggarsi taasifamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeerichi raawwii hojii baatiiwwan 6 darbanii magaalaa Walaayittaa Sooddootti gamaggamamee jira. Baatiiwwan 6 darban hudhaalee sirna daldala irratti mul'atan furuudhaaf hojiin qindoomina qabu hojjetamu ministeerri ministeerichaa obbo Gabra Masqal Caalaan heeranii jiru. Dhiibbaa qaala'insi jireenyaa gatii lammiilee irraan ga'u hir'isuudhaaf birrii biliyoona 28.5 deeggarsi taasifamuu dubbatanii jiru. Bara baajataa darbee dhibbeentaa 57 irra kan ture uwwisni tajaajila eeyyamaa fi galmee daldalaa onlaayinii taasifamu baatiiwwan 6 darban gara dhibbeentaa 89tti ol guddachuu kaasanii jiru. Sadarkaa biyyaatti onlaayiniidhaan tajaajilli 100,100 fi 381 kennamuu dubbataniiru. Oomishaalee alatti ergaman irraa galiin doolaarri miliyoonni 400 fi 2.7 argamus ibsamee jira. Kan hordofaa turtan miidiyaa Wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaarii nu waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa Wiirtuurraa qophiilee afaan